Ashamaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan keenyaa, kun miidiyaa Kiiloleeti. Miidiyaan Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa qabatee kan isin biraan ga'udha. Isin keessan hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Ajajaan olaanaa Abaaboo Waboo jedhee kan muudame heerris isuma jechuun Jaalsanyii Nagaasaan tibbana dubbachuun dhagahamaa jira. Ajajaa olaanaa Abaaboo Waboo jedhee kan muudame sun heerris isumaa dhaabnis isumaa fedhii dhuunfaasaa gara seeraatti deebifnaa laata jennee waggoota hamma kanaa harkisutti turree garuu hin dandeenye jechuun Jaalsanyii Nagaasaan dubbate. Jaalsanyiin itti dabaluun marruuf yeroo kenninee fi itti fayyadamuu waan dadhabeef nuti immoo kanaan ol obsuu waan hin dandeenyeef waliin hojjechuu dadhabneerra jechuunis dubbateera. Wal dhabdeen Sanyii Nagaasaa fi Marroo Dirribaa gidduutti waggoottan dura eegalee olola miidiyaan dabalamee gara wal waraansaa qaamatti ce'e kanaan lubbuun hidhattootaa gamaaf gamana jiranii akka baalaa mukaa harca'aa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Warri giddu galeessaa abbaa irrummaa fi shira marroo kan maqaa dhaaba aangoo murna nam-tokkee tiksuuf bittilamee Abaaboo Waboo jedhu hin fudhannu jechuun ejjennoo dadanqamee ibsatanii jiru. Haalli amma mudate kun marroo fi murna hamminaa sabaa irratti ijaarameef gaarii hin fakkaatu. Garaagarummichi garaagarummaa dhiphachuu hin dandeenye, fedhichis fedhii aangoo jabeeffachuu waan ta'eef murnichi ni bayyaannataaf eeguun abjuudha. Maalumaaf shaneen akka suphamuu hin dandeenyetti caccabee jira. Akkuma Jaalsanyii Nagaasaa miidiyaa irratti ibsetti waraanni gaggeessaa kanaa wajjin fottoqee Jaal Marroo irraa of kutee hedduu ta'uu isaaniitu himame. Kana jechuun shaneen nagaa baqattee bosonaa fi jeedala wajjin bosona keessa jiraachuuf fedhii qabu muraasa ta'utu hubatama. Kun diigumsa waggoota 6 darbe keessatti shanee mudatee isa guddaa akka ta'es ibsameera. Waggoottan hedduu darbaniif gareen shiftaa kun nagaa uummataa, duudhaa fi aadaa safuu Oromoo akkasumas biyyaa fi egeree dhalootaa diiguuf yaalaa as gaheera. Sana milkiin dhabnaan of diiguun itti dhufe. Kun qabsoo sobaa addunyaa kanarraa kamiyyuu mudatudha. Daandiin sobaan darban galma nama dhibdii akkuma jedhan, hundaafuu akka uummataatti kottaa jechuun hin dhiifne waan ta'eef kan nagaa filatee dhufee simachuu, kan nagaa nurraa balleessuuf hirriba dhabummoo humna uummataa fi shiftaa kamtu caalaa kan jedhu ni argina. Kanumaan wal qabatee sabni Oromoo nagaa argachuuf yeroo jedhutti qaamni dallanee jira. Sabboonaa sobaa jechuun isa kanadha. Kan bosonaa yoo diigame isa diyaaspooraa ta'ee bargarii akka garaatti uffatu maaliif dallansiise? Dhallachi yoo citee naafatu fayyaa argata. Shaneen yoo buqqaatee sabatu nagaa argata. Gaaffiin bu'uuraa shaneen maaliif diigamti? Sabni maaliif nagaa argataadha moo dallansuun siyaasa hin fakkaannee dalaguu maaltu fide? Kun shiftaa nagaa sabaa booressaa tureef jirudha malee qorqalbii sabaa miti. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa asumarraan goolabna. Turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.